Ashamaa akkam jirtan hordoftoota chaanaalii koo oduu fi odeeffannoo har'aan isinitti himaa hanga xumuraatti akkan waliin turtaniif kabajaanin isin affeera. Chaanaalii kana egaa namoonni biroos argatanii odeeffannoo asirratti dhiyaatan hordofuu akka danda'aniif akka qooddaniif share akka gootaniif namoonni subscribe hin goones chaanaalii kana subscribe akka gootan michoota keessaniif akka qooddan kabajaanin isin gaafadha durarratti. Egaa odeeffannoo har'aatiin kanan dursuu dorgommiin fiigicha guddichaa Itoophiyaa 23ffaan har'a magaalaa Finfinneetti sirna miidhagaa ta'een gaggeeffameera. Sirna jalqabsiisa dorgommichaa irratti pirezidaantiin Federaalawaa Deemokiraatawaa Riippaabilika Itoophiyaa Saalaworq Zawudee, kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee dabalatee qondaaltonni mootummaa, dippiloomaatonni akkasumas diyaaspooraan akka hirmaatan beekameera. Dorgommichi dhiirotaa fi dubartootaan kan gaggeeffame yoo ta'u, dhiiraan Biiniyaam Mahaarii yoo injifatu akkasumas ammoo garee dubartootaatiin Malkinaat Wudduun tokkoffaa galuudhaan akka xumurtee beekameera. Egaa sagantaa fiigichaa kanarratti akkuma barame egaa kanaan duras waggaa waggaadhaan taateewwan adda addaati kan mul'atu sirna fiigichaa kanarratti. Sagantaan fiigicha guddichaa kun wantoota adda addaati kan keessummeessu. Har'as egaa haala yeroo itti wal qabatee wantoonni tokko tokko dhaga'amaniiru. Dargaggoonni, namoonni waltajjii fiigichaa kanarratti hirmaatan wantoonni jedhan jiru. Mee tokko tokkoon kaasee isinitti hima. Iyyamattuunoo jedhaniiru. Maal egaa maaltu dhufaa jira? Iyyamattuunoo jechaa kan jiran egaa faannootu dhufaa jira moo eenyutu dhufaa jira? Kun kana jechuuf akka ta'e egaa beekamaadha. Namni hundumtuu kanatti akka hiiku ni beekama. Faannoon garuu gara Finfinnee dhufuu akka hin dandeenye beekamaadha. Faannoon haleelameera jechuun gareen maqaa faannootiin dhaadatu, gareen saamicha irratti bobba'ee kan naannoo Amaaraa onkuraa jiru Finfinnee dhufuu hin danda'u. Gonkumaa dhuguma jalqaba irratti sa'aatii 24 keessatti Finfinnee galla jedhanii himanii turanii. Iyyamattuunoo dhufaa jiru kan jedhan isaaniin akka ta'e beekamaadha. Garuu gareen Jaabusaa jedhamu kun gara Finfinnee dhufuu hin danda'u. Kana ni beeku. Hundumaafuu waltajjiin kun mijawaadha waan ta'eef akka dhaadannootti ka'uudhaan waltajjii kanarratti iyyamattuunoo dhufaa jiru jechuudhaan egaa dargaggoonni haala kanaan dhageessisaniiru jechaadha. Kana qofas miti. Kilaash Amaareny innuu gaabalau jedhaniiru. Kilaash Amaareny jechuun kilaashiin hawwee, kilaashiin dharra'ee jechuudha. Kilaashii dharra'uun egaa maaliif akka ta'e ni beekama. Innuu gaabalau eenyu wajjin wal waraanu? Mootummaa Itoophiyaa badhaadhinni hoogganu wajjin jechuudha. Kun gonkumaa akka hin taane beekamaadha. Hundumaafuu egaa waltajjiin kun dhimmoota akkanaa kanaaf mijawaadha waan ta'eef namootuma muraasatu kakaasa. Kanneen kakaasan kan hordofuudhaan haala kana mul'isuun waan eegamudha. Garuummoo akka qoosaattis kan ilaalamuu danda'udha. Qoosaa qofas ammoo miti. Dhimmi kun dhimma siyaasaati. Kilaash Amaareny jechuun biyya nagaa barbaaddu keessatti Kilaash Amaareny jechuun kilaashiin hawwee, kilaashiin dharra'ee jechuun gonkumaa waan fudhatama qabu miti. Innuu gaabalau an jedhu kunis eenyu wajjin wal waraanu? Mootummaa Itoophiyaa wajjin. Kanaaf wantoonni akkanaa kun calaqqisaniiru akka dhaadannooti egaa waltajjii kanarratti kan ka'anii. Hundumaafuu waltajjii guddaa akkanaa irratti akkuma nama isinii kaasee wantoonni akkanaa kun kan eegamanidha. Egaa sirni fiigichaa guddichi 23ffaan egaa magaalaa Finfinneetti gaggeeffame kun nagaan xumuramuusaa humni waloo tikaa fi nageenya biyyaalessaa galgala kana beeksiseera. Wanni guddaan nama gammachiisu isa kanadha jechaadha. Ummata hedduudha sagantaa fiigichaa kanarratti kan hirmaate. Rakkoo tokko malee sagantaan kun xumuramuusaa milkaa'ina guddaadha. Finfinneen nagaa akka qabdus kan mirkaneessudha jechaadha inni kun.
Egaa humni walootikaa fi nageenya biyyaalessaa ibsa galgala kana baaseen akka mirkaneessetti sagantaa fiigichaa kanarratti lammiiwwan biyya keessaa fi alaa ambaasaaddoroonni atileetonni affeeramanii fi kanneen biroo kan lakkoofsi isaanii walumaa galatti 45,000 ga'u akka hirmaatan beekameera. Humnichi akka beeksetti egaa sagantichi nagaan akka xumuramuuf ga'een qaamolee nageenyaa kan jiraattota magaalaa Finfinnee olaanaa ta'uunsaa gumaacha taasifameefis egaa galateeffateera. Humni walootikaa fi nageenya biyyaalessaa inni kun akkuma nama kaasee milkaa'ina guddaadha. Finfinneen nagaa qabdi. Odeeffannoo ittaanuun jilli qondaaltota mootummaa olaanaa pirezidaantii ittaanaa paartii badhaadhinaa obbo Adam Faaraan durfamu godambaa paartii kooministii chaayinaa magaalaa Shaangaayitti argamu daawwateera. Gareen jila kanaa egaa daawwannaa isaatiin chaayinaatti guddina diinagdee saffisaa kan galmeesse seenaa as dhuftee paartichaa guddina milkaa'inaa fi gufuuwwan turan haala jiru kan mul'isu daawwateera jechuudha. Itoophiyaatti aadaa hojii lammiiwwanii cimsuu fi hundumtuu guddina diinagdee biyya isaa irratti gahee gamasaa baachuu akkaataa danda'u irratti muuxannoo qooddachuun akka danda'amedha kan eerame sirna daawwannaa kanarratti. Kana malees ammoo jilli kun egaa buufata doonii Shaangaay Yaashingii daawwachuu odeeffannoon embaasii Itoophiyaa chaayinaatti argamurraa argame mul'iseetiin jira. Hooggantoonni mootummaa mata duree idaarraa gara mindaatti jedhuun giddugaloota garaagaraatti marsaa sadaffaan leenji'aa jiran pirojektoota misoomaa hojjetamaa jiran daawwataniiru. Haaluma kanaan hooggantoota mootummaa naannolee kibba Itoophiyaa, Hararii, Amaaraa, magaalaa Finfinneetti leenji'aa jiran pirojektoota garaagaraa Finfinneetti hojjetamaa jiran daawwataniiru. Leenjitoonni magaalaa Finfinnee giddugaloota gabaa daandiiwwan yookaan karroota magaalaa Finfinnee shananitti ijaaramaa jiran keessaa tokko kan ta'e giddugala gabaa oomishaalee qonnaa Lammii Kuraa daawwataniiru. Haaluma wal fakkaatuun ammoo hooggantoonni mootummaa naannolee kibba Itoophiyaa fi Harariitti leenjii fudhachaa jiran hojiiwwan misoomaa naanno'ichatti hojjetaman akka daawwatan beekameera. Akkasumas giddugala leenjii Baahir Daaritti hooggantoonni leenji'aa jiranis leenjichaan cinatti hojiiwwan misoomaa magaalaa Baahir Daaritti hojjetamaa jiran akka daawwatan beekameera. Kaayyoon daawwannichaa egaa hooggantoonni muuxannoo wal jijjiiruudhaan misooma saffisiisuu fi misooma wal fakkaataa mirkaneessuudhaaf gumaacha olaanaa akka qabudha kan eerame. Odeeffannoo biraatiin mana kitaabaa Abrahootitti kitaaboleen 100,000 ol ga'an dijitaalatti jijjiiramuudhaan namoonni bakka jiranitti fayyadamuu akka danda'an taasifamu. Daayirektarri olaanaan mana kitaabaa Abrahoot Injiinar Wubaayyoo Maammoo himaniiru. Mana kitaabichaatti kitaaboleen 400,000 ol argaman dubbiftoonni saffisaan argachuun akka itti tajaajilaman taasifamu himaniiru. Haaluma kanaanis kitaabolee 100,000 ol gara dijitaalatti jijjiiruudhaan namoonni bakka jiran taa'anii akka fayyadaman taasifamu Injiinar Wubaayyoon himaniiru. Manni kitaabichaa baatiiwwan 3 darbanitti tajaajilamtoota 900 caalan keessummeessuu akka danda'e Daayirektarichi akka himan kan gabaasee tajaajila oduu Itoophiyaati. Dhumarratti meegaa odeeffannoowwan dharaa tibbana odeeffamaa jiran ilaalchisuudhaan yaadota muraasan isinii kaasuuf barbaade. Egaa diinni ajandaa dhabuudhaan rakkoodhaaf saaxilamee akka jiru ni beekama. Ajandaan biyyaa mootummaan Itoophiyaa biyyaaf jecha fide hedduu gurguddoo waan ta'aniif egaa ni beekamu. Isaanis ajandaawwan biyyaa kun uummata biratti fudhatama akka hin arganneef diinni akka malee wuxifachaa jira. Tibbana akkuma beektanii mee oduuwwan dharaa ajandaa dhageettii argachuudhaaf jecha tibbana afarfamaa jiran tartiibaan haa ilaallu. Hanga tokkoffaan pirezidaantiin Itoophiyaa Saalawarq Zawudee biyya Ameerikaatti kooluu galtummaa gaafataniiru, biyya baqataniiru, biyya gananiiru jechuudhaan
diinni ajandaa biyya ittiin onkura jedhee yaadee qabatee adda babayeetti gadi ba'e torban kana keessa. Inni kun jalqaba torban kanarra akka malee afurfamaa ture. Kanneen oduu kana dhaga'anis irraa fudhachuudhaan afarsuu jalqabanii akkaatuma kanaan egaa pirezidaant Saalawarq Zawudee Itoophiyaa ganuudhaan biyya ba'aniiru jedhamuudhaan tibbana akka malee odeeffamaa ture. Wanti bana soba ta'uunsaa otoo beekamuu dhugaadha jedhamee odeeffamaa ture keessaa inni kun isa tokkodha. Egaa mee viidiyoowwan adda addaas ba'aa turanii fakkeenyaaf chaanaaliiwwan yuutuubii biyya alaarraa tamsaanis kanarratti xiyyeeffachuudhaan wanti gabaasaa turan ni beekama. Fakkeenyaaf kan afaan Amaaraatiin darban qofa odoo hin taane afaanuma Oromootiin akka hawaasni Oromoo dhaga'uuf odeeffannoon kun tamsa'aa ture. Fakkeenyaaf biyya Ameerikaarraa Finfinnee Niwus Neetwoork jechuun kan beekamu chaanaaliin tokko dhuguma pirezidaant Saalawarq Zawudee biyya ba'aniiru baqataniiru mootummaa badhaadhinaa gadaniiru jechuudhaan akka malee odeessaa ture. Finfinnee Niwus Neetwoork abbaan chaanaalii kana oduu dharaa haala kanaan ummata Oromoo biraan ga'u oduu dhiistee gaariidha. Maaliif biyya keessa wanti jiru ni beekama waan ta'eef fudhatama argachuu hin dandeessu. Gaarii miti waan akkana. Daani'eel dhageessaami waan kana. Odeeffannoon sobaan tamsaastuu dhagahamaa jira. Garuu immoo ummata haala akkanaatiin burjaajessuun gaarii miti, siifis gaarii miti. Chaanaaliin kees fudhatama argachuu hin danda'u. Haala kanaanii oduu akkanaa kan oduu dhiistee gaariidha jedhee gorsan si dabarsuu barbaada. Dhimma waltajjii waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti Taanzaaniyaa Daar es Salaamitti gaggeeffamaa jiru ilaalchisuudhaanis egaa Daani'eel soba baay'ee tamsaasaa turte. Inni kunis sirrii miti. Uummata Oromoo dogoggorsuudha. Uummatni Oromoo akka dogoggoru hojjechuu hin qabdu. Odeeffannoo dhugaa qulqullina qabu hawaasa biraan ga'uun barbaachisaadha siin jedha gama kootiin. Egaa dhimma kana diinni dursee odeessuudhaan odeessisaa kan ture. Egaa sababa maaliitiin akka ta'e ni beekama. Pirezidaant Saalawarq Zawudee biyya isaanii gananiiru jechuun mootummaa badhaadhinaan hoogganamaa jiru irratti dhiibbaa guddaatu uumamaa jechaadha. Isaan biyyaa ba'aniiru jechuun qondaaltonni mootummaa kanneen biroos ni biriifatu, hojii isaanii tasgabbaa'anii hojjechuu hin danda'anii jechuudha. Dhuguma pirezidaantittiin nam tokkodha. Yoo tarii akka diinni hawwetti wanni kun hojiirra oolee otoo ta'e illee wanni dhufu gonkumaa hin jiru. Isaan nam tokko biyya hoogganaa kan jiru ammoo nama baay'eedha. Muummicha ministeeraa Dr. Abiyyi qofas miti. Egaa nama tokkoon miti biyyi kan hoogganamaa jirtu caasaadhaan ijaaramatu jira. Biyyi kun itti fufuu dandeessi. Akka diinni hawwutti wanti hojiirra ooluu danda'u gonkumaa hin jiru. Ajandaa biraa egaa kan torban kana keessa uumamee foon harreeti. Foon harree egaa gurguramaa jira jedhamee odeeffamaa ture. Akka malee inni kunis akka ajandaatti waan itti fayyadamaa jiran akka ta'e ni beekama. Uummanni shororkaa'ee foon akka hin bitanneef jechuun lukaandaawwan adda addaa iddoo adda addaatti qeeraatti haalli ittiin fayyadamuudhaan hawaasaaf ittiin dhiyaatu jira. Inni kun sobaa. Foon harrees foon loowwanii wajjin foon qotiyyoo wajjin walitti makamee dhiyaachaa jira jedhamee odeeffamee ture. Inni kunis egaa diinagdeen damee kanaa akka quucaruuf rakkoon akka mudatuuf hawaasni shakkii keessa akka galuuf ajandaa diriirfamee hawaasa keessatti faca'aa turedha. Egaa waa'ee foon harree qofa miti, gara fuulduraattis ajandaawwan garaagaraa bocamanii hawaasatti facaafamuu danda'u. Inni kunis kanaan dura himamaa ture. Fakkeenyaaf yeroo adda addaatti bishaan keessatti summiin naqameera waan ta'eef bishaan boombaa hin fayyadamina jedhamee oduun bakka tokko ka'u takkumaan walga'ee iddoo baay'ee dhaqqaba jechuudha. Wantoota akkanaati kan raawwatamaa jiru. Hundumaafuu wanni akkana kan raawwatamu hawaasni akka shororkaa'uuf mootummaa irratti shakkii akka qabaatuu fi isaan fudhatama akka argatan mala ittiin fayyadaman akka ta'e ni beekama. Hundumaafuu hawaasni irra jiran haala kana ni hubata, ni qalbeeffata. Egaa hordoftoota koo waan na dhageettaniif waan hordoftaniif baay'een isin galatoomfadha.
chaanaaliin kun namoota biroo biraas akka dhaqqabuuf odeeffannoo guyyootti asirratti dhiyaatan namni biroos akka hordofuu danda'uuf laayik godhaa, sheer godhaa. Namoonni sabskiraayib hin goones sabskiraayib akka gootaniif kabajaan isin affeera. Fayyaa ta'aa, nagaatti.